Heeruma umrii malee jechuun akka jechaatti gaa'ela umrii osoo hin ilaallatiin raawwatamu jechuudha. Akka seera Itoophiyaatti heeruma umrii malee jechuu daa'imni umrii gaa'elaaf seeraan murtaa'ee hin geenye fuudhuu yookiin heerumsiisuu seerri hin ayyamamu. Wantoonni ijoon umriin gaa'elaaf seeraan murtaa'ee waggaa 18dha. Namni waggaa 18 hin geenye fuudhuu yookiin heerumsiisuun seeraan eeyyamamaa miti. Hayyamni maatii jiraatus seerichi daa'imman akka baratan, akka fayyaa isaanii eeggatanii fi akka dirqamaan hin heerumne ittisuuf kan kaayamedha. Kanaaf akka seera Itoophiyaatti heerumni daa'immanii seeraan dhorkaa fi akka miidhaa mirga daa'immaniitti ilaalama. Kanuma bu'uureeffachuun akka mootummaa naannoo Hararii aanaa Soofitti miidhaa dubartoota irra dhaqqabu hambisuuf hojiileen hojjetamaa jiran maal fakkaata kan jedhuu fi miidhaalee dubartoota irra dhaqqabaa jiru kana hambisuuf hubannoon hawaasaa gama cimsuutiin hojiileen hojjetamaa jiran maal fakkaata jechuun sagantaa walitti qindeeffannee isin biraan geenyuu qabna. Maqaan kiyyaas Munaa Lishaaniin jedhama. Dhimma dubartii aanaa Soofii abbaa deemsarra hojjedha. Hojiilee waa'ee koorniyaa irratti umrii malee heerumsiisuu bal'inaan aanaa keenya keessatti hojjetamee jira. Innis wanti inni hojjetameef piroojeektii HCO'tiin. Piroojeektiin kun bara 2018 irratti qixa sirriitiin aradda irratti hubannoo namoota isaan barbaachisu. Dubartoota, abbootii gadaatii, dargaggoota wanta kana miidhaa kan geessisu dargaggoodha. Hawaasa qixa sirriitiin hubannoon kennameefii jira. Hubannoon kanarrattis hawaasaafis warroonni kenname magaalaa Dirreedhaatti kennine yeroo lama kennine abbootii gadaa dubartoota araddaa keessatti tasuunuu faxaarii jedhame warroota hubannoo kennuufii danda'u abbootii gadaa dargaggoota qabnee miidhaa qaama miidhamtoota araddaa keessatti jiran manneen barnootaan aadaa boodatti hafaa haala kanallee araddaa keessan keessa jiru qaama miidhamtoota dubartoota ta'uu danda'a dhiira ta'uu danda'a uummata kana baastanii mana barumsaa irratti carraa isaaniif barachuu qaban mirga isaan qaban kana irratti hojjetamuu qabaa jedhamee bal'inaan leenjiin kennameefii jira. Inni lammataa manneen barnootaa irratti leenjiin bal'inaan kennamee jira. Koree manneen barnootaa irratti haala edmee gaabichaa heeruma umrii malee heerumam kana wanti hawaasaafis leenjii kana kenninee manneen barnoota irratti koreedhaaf kennamuu qabaa jennee koreefis kennamee jira. Supervaayizarotaafis kennamee jira. Daayirektarootaafis kennamee jira. Wanti kana kennineef maaliifi gumii shamarraniifis hubatti manneen barnootaa keessatti kutaa 5 ol gumii shamarraniitu jira. Gumii shamarran kanaafis leenjii as magaalaa Hararitti roodatti kennameefii jira. Wanti kana kennineef hanqina wanti koorniyaa irratti dubartootaa fi dhalaan walqixa mirga barachuu akka qaban qixa sirriitiin leenjiin akka kennamuufii qabu. Maaliif kutaa 5 olitti heerumni umrii malee heerumsiisuu irrattis kutaa 5 irraa eegale waan eegaluudhaaf leenjii akka waajjira dhimma dubartiitii fi daa'immanii aanaa Soofitti manneen barnootaa 23 qabu. Koreelee hanqinni kun maal ta'uu qabaa akkamitti hafuu qabaa umrii malee heerumsiisuu irratti gochi raawwiin dubartoota irratti miidhaan gaggeeffamuu qabu akkamitti hafuu qabaa dubartoota kana hanga tiitooriyaaliin laguun dubartootaatiin leenjisee itti dhufee tiitooriyaaliin dubartootaaf akkamitti kennamuu qabaa qixa sirriitiin bal'inaan leenjii kana qaama dhimma ilaaluuf manneen barnoota akka aanaa Soofitti manneen barnootaa 23 qabna 23niifuu komitee yaamneet leenjii kennineefii jirra. Dabalataanis guyyaa lammadaatis gumii shamarranii irratti gumii shamarranii dubartoota wantoonni isiin hojjettu miidhaa dubartoota irratti mirgoota dubartoota irratti leenjii kana torbaanitti hangam takka kannaa akka jiran supervision illee goonee jira. Bulchaa aanaa Soofiitii fi itti gaafatamaa barnootaa komitee seektaroota kanarratti qindoomnee manneen barnootaa supervisionii goonee illee auditii Umar galmashiira irratti illee qaamaan qindoominaan bulchaan bakka jirutti eega leenjii kana kennine wanti kun lafa qabatee jira jechuudhaan
gabbuunee laallee wantoonni hanqinoonnis laallee ni jira. Hanqina sanarrattis akka isaan fooyya'an feedbackii kennineef jira. An akka aanaa keenyatti aanaan keenya aanaa sagalan irraa carraan inni qabu namni leenjii kennuudhaaf maallaqa waan qabaanne leenjiin hubannoonifis hawaasaafis kennamuu hin danda'amu. Wanti adda isa godhu aanaan keenya piroojeektii HCO jiru kana. Sektarri barnootaatis kopha qaba. Barnoonni shamarran yaama. Waa'ee innaa barnoota irrattis kophatti leenjii kennamee jira. Gama fayyaatiin dubartii garaa qabdu, dubartii luusistuu, nyaatota isii nyaachuu qabdu bifa bal'aa ta'een hawaasa irratti gabbu'ee dubartii harka qalleeyyii taate bifa isiin itti ijaaramaan if danda'uu dandeessuun bifa bal'aa namoota leenjii kana leenjisuu danda'aniin naannoo irraa yaa'amee leenjii kana bifa bal'aatiin kennamee jira. Hawaasa leenjii kana fudhatee irraa illee yaada fudhachuu ni dandeessanii. Heerumni umrii seeraan murtaa'ee waggaa 18 gadii miidhaa hedduu geessisuu danda'a. Fakkeenyaaf fayyaa irratti dubartoonni umrii xiqqaadhaan ulfaa'uun isaanii balaa yeroo ulfaa fi yeroo da'umsaa dabaluu danda'a. Barnoota irratti baay'een isaanii barnoota addaa kutu. Xiinsammuu irratti dhiphina, sodaa fi yaaddoo uumuu danda'a. Dinagdee irratti immoo carraa hojii fi of danda'anii jiraachuu hir'isuu danda'a. Hawaasummaa irratti immoo mirga daa'immanii fi bilisummaa murtee ofii isaanii irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Kanaaf mootummaa fi dhaabbileen mirga daa'immanii heeruma umrii seeraan gadii ta'e ittisuuf kan hojjetan. Miidhaan dubartootaa miidhaa bal'aa jira. Akaalaawii jira, sina lubbuunaawii jira, xiinsammuu jira, waa hedduu jira. Amma kanarraa hojii dubartiin takka amma naannoo keenyatti irra guddaan isaanii humna isaaniitiin yeroo barachuu qabanitti mana barumsaa dalagaa humnaa daleessisuu naannoon teenyatu amma irra guddaan isii warra kuturbaandii dalagan. Umrii isaanii malee kunis miidhaadha. Maaliif dubartiin takka osoo kararra deemtee waa dalaguu jirtu miidhaan isiirra gahuu danda'a. Kanammoo xiqqaa sirriitiin hawaasaadhaa fi hubannoo kennina. Maaliif hawaasaati isaan keessa nu caalaa hawaasaatti dhiyaatee jira. Dubartiin takka rakkoon isii kadhiisuu danda'u yoo dubartiin barattee manneen barnoota irrattis hawaasa irrattis bifa bal'aadhaanti. Aga dubartootaafis abbootii gadaatiinis dargaggoonis wanti leenjii kana kennineef maaliif rakkooleen dubartootaa rakkoo bal'aadha. Barachuu dhabuun isiituu rakkoodha. Dubartiin takka yoo baratte rakkoon dubartiitis irraa hiikkachuu danda'a. Dirqamni nuti amma xiyyeeffannoo nuti kennu jiru harca'insi dubartootaa dhaabbachuu qaba. Amma wanti irra guddina aanaa kana keessatti nu dararaa jiru buttiin hafteeti wal jala deemaa. Manneen barnootaa keessaa dubartiin takka gisee dhiira takka wal jala deemtee abbootiin araddaatii fi manguddoon gandaa gisee deebisan maal naan ja'anii jechaadhaan barumsa isii adda godhu jira. Hanga gumii shamarraniituun hanga manneen haadhaa fi abbaa isii biratti itti dhiyaatanii maaliif kennamtii jijjiiramni guddaa jira. Garuu akkasumaanis rakkoon ni jirti. Isaafuu rakkoon aanaa keenyatti bal'inaan kan jiru maaltu jira? Dhaqna qabaa dubartoota irratti jira. Dhaqna qabaa dubartootaa kanarratti yeroo nuti leenjii bal'aa wanti kennineef dubartiin takka feestullaa gisee dhala irrattis rakkoon irratti dhufu fedhii dhabuu irrattis manseen inni guddaan kittaanuu dubartootaa irratti rakkoon inni jalqabaa kittaanuu irratti eegala. Kittaanuun kun ammas yeroo kam eegalaa? Yeroo manni barumsaa cufamu kanarratti irra guddaan isaanii kan dararu saneenne if duratti hubannoo kenninee jira. Torbee darbe maroota irratti waa'ee dhaqna qabaa dubartoota irratti bal'inaan maaliif daayirektaroonni caasaaleen araddaa waan kana qaama seeraatii wajjin qindoomina wajjin akka qabaatan torbee lama duratti leenjii bifa bal'aa ta'e maroota irratti kenninee jira. Maaliif kenninee kittaanuu kanarratti eegala miidhaan dubartootaa maaliif dubartiin takka kittaanamtee dhala irratti miidhaatti itti dhufaa. Fedhii dhabuutu jira. Waan hedduu waan ta'eef kanarratti hedduu hubannoon kennameef jira. Hubannoo sanirrattis rakkoon hojiin hojjetamaa jirti. Hojiin hojjenne kanarratti rakkoon hin jiru jechuu hin dandeenyu. Rakkoo kanammoo battalatti piroojeektiin kunis bara 2018 irratti piroojeektiin kun nu dhufee rakkoolee jirtu kana yeroodhaan
dhawaataan hiikamaa garuu hojiin duraanirra sirni bal'inaan hubannoon kan namiif jira hawaasa. Qixa sirriitiin namoota barbaachisu haa eenyuuf hubannoon kun barbaachisaa jenneet seektara barnootaatii wajjin teenyee mari'achuudhaan hawaasa bira dabaree manneen barnootaatiin komitee wantiitu jira komiteewota hawaasaatii hojii bakka bu'anii jira. Hanga isaanitti maaliifii kuni wantiin guddaan kennameef hawaasa keessatti akkuma barameetti maalnaan ja'amee jira aadaa buudatti hafaa jira dubartoota yennaa dhiira jechuu dandeenya warroota qaamni isaanii qaama miidhamtoota mana keessatti kadhoosanii jira addaa keessatti. Isa kana hunda bal'inaan hawaasa keenyaa wajjin maaliifii achumatti hawaasa kanaatitu qaama isaanii addaa isaanii keessatti rakkoo warra qabu isaaniitu isaanii hojii jira qaama bal'aa saniif warroota hubannoo kana nu hojii dalaganii warri kun warra nu hojii dalaguu danda'u jennee yaanneetu leenjii qixa sirriitiin kennineef jira. Maqaan kiyya Sharif Afaan Abdullaahiti aanaa Soofii Ardaa Soofii naannoo Hararii keessatti argamu. Abbaa Gadaa Ardaa kanaati akka aanaattis. Miidhaa karaa dubartootaa jiru kana harka karaa dachaa lamatti akka miidhaan dubartoota irra jiru natti mul'ata. Akka aadaattis akka hawaasa ammaan duraattis. Kanaafuu kana fakkeenyaaf dhiibbaan dhalaa irratti godhamu fi hacuuccaan yookiin tuqursaan dhalaan jala jirtu akka hawaasummaattu osoo umriin isaanii hin geenye heerumu. Achi booda umrii isaaniitti alatti heerumanii osoo heeruma hin geenye heerumu dhiibbaa fayyaa qaama isii irratti fuuldura fidus hubannoo dhabuu hawaasaa ni jira. Sanbira dabree karaa barnootaatti illee xiyyeeffannaan dhalaa irra kennamuu dhabuunis ni jira. Kan biraan maasuu karaa aadmalee tokkos ni jira. Karaa ammaa amsumaa kanaa fi xiqqeenyarraa kanaana gocha hamaa dhalaa irratti raawwatu. Kanaafin cunqursaan yookiin dhiibbaan fi akka hawaasaatti dacha waliin kana cufaatu irratti dadacha'ee jira. Kana keessa mana barnootaattis xiyyeeffannaa kan namuuf dhabuun ni jirti. Akka dhiiraatti illee osoo hin ta'in. Kana malee dhalaan fakkeenyaaf umurii malee heerumuun imalmaanaa baay'atee jira. Barnoota addaan kutuudhaaf, harcaatii barnootaa fiduudhaaf, karaa dhiiraarra karaa dhalaatiin irraa baay'achaa jira. Kanaaf dhalaan dhiibbaan irra geessu akka malee. Isaan kana amma haalli kun akka hubannoo miidhaa dhalaa irra geessu keessaa jiru. Abbootii fi haawwan irra dalayne, abbootii amantii taa'e wajjin dalayne, nama dhageettii qabu wajjin irratti dalayne. Kana keessa fakkeenyaaf karaa barnootaatiif, karaa umrii malee heerumuu, karaa amsumaa godhuu kanarratti haadhaan akka ati godhamte hadhaa jiruu ati dabarsituun ilmoon ta'e kan mudannee jennaan takkitti atu umrii malee yoo heerumtee jiraate umrii malee heerumu miidhaan kam akka qabdu ta'a agarteesi. Ammaasuu aadmalee kan ta'e amsumaa godhuun ati ta godhamte ilmoo ta'e akka ati taateen tahinii barnoota dhabuun ta dabarsitatis ilmoon ta'e hireete ati dabarsite akkan dabarsin ilmoon ta'e sirra fooyyoote karaa nagaatiin karaa fayyaatiin karaa jooratiin kana jalaa walaba ta'uu qabdu jennee ilaa hangaa haawwan gorsuu irra jira jechuudha. Hubannoon kun nuti qabna. Nurii Ahmad aanaan kiyya aanaa Soofii jireenyi kiyya immoo ganda qilxooti. Gaafiin miidhaan dubartootaa osoo heeruma hin gahin heerumuun ilmoo gara baaddachuu fi waa'ee bultii ijaaruutuufis rakkoo. Garagalanii amsumaan tun miidhaa gurguddoodha fiddii. Heerumni osoo yeroon hin geenye heeruman baltuulaa jedhanii fincaansii qabachuu dadhabuu ilmuma sanuu baadhattee dhaluu dadhabuudhaan rakkoo gurguddoodha fiddi. Waan san ta'eef dubartiin
Nuti baradhaa jettee haadha abbootiin dhorkitu haadha abbaa kana harkaa baatee eessa deemaa jirti gaa. Amma baradhuu bakka namaa geessee barachuun mataa keetiifis daa qabaa guyyaa mana kee geesseefillee boona qabdaadha. Osoo jaanuu ogguu hani amma rakkoon itti dhufte jireenyi kanaa qaqallatee jira. Jireenya qaqallatee jiru kana achi karaa biyya namaa deemtee bahari kuttee bishaan barirratti haftee ta duutee jirtu ta haati kutuusii malee egaadhaan bar wal dhabuun ni jirti. Rakkoo gurguddoo kanaa dubartii qabatee jira. Barattee amma faa yeroon hammaattee jirti kutaa 12. Egaa durbar qabxiin isittee guddatee jiraami rakkoon gurguddoon dubartii irra jirtu waa'ee tan amma. Misraa Umar naan jedhama. Jiraatu xiyyaa araddaa qilee aanaa soofiitiin jedhama. Duraan dursee dubartii tana jechuun dubartiin akka hogguu ifirraa gadhaabnee ilaallus dubartiin miidhaan dubartiidha. Waa'ee miidhaan dubartii ta jirtu ilmoon takka hogguu barattu ilmoon tiyyatuun gara ooltee ilmoon tiyyatuun eessa bobbaatee barnoota kana naquu qofa osoo hin tahin jala deemee too'achuu jala deemee qorachuu dubartii urmii malee manaa baatu haati sanirraa haatee ilaa araddaatti waan kana jala deemnee hawaasa dhaabbataa wajjin hoggaan as dhufee fi xiyyaa baradhe dubartii san baasee miidhaan daa'ima keenyarra jiru urmii malee kannu intati takka ansumaadha jennee guyyaa tokko waan nu qunname as keessatti dubartii ansuma boonaa jenneeti murree hoggaa muramte gandaa nuu jalatti kana gandisan hoggaa muran miciyyoon tun shigiree dura utaaluudhaan xiqqishoo muramte kana dhiinee dhaabbachuuti. Arragaa waan kanarra maal tahuu qabnaa? Wanni tahuu qabnu waan kanarra dubartiin takka suma akka hin je'amnetti dhaabnee laallee guyyaa saniif dhiigessan mana haakimaatii fi kana osoo hin jenne wanni tun waan nama qaanfachiisaati waan barachaatiis jirru waan asii dura gartee nu barsiisu jiraniis wanni kun waan safuu takka dubartii takka jechuun miidhaan dubartiidhaa waan nama qaanfachiisaati. Maalirraa kaateeti urmii malee kannu maali hogguu amata 13 amata 12 hogguu dhufte wanni tun waan heeruma geemi. Maatsaniin garaasi hanga baadhattu qabdi. Urmiin heeruma akka dubartiitti amata 16 amata 17 yoo geessallee waan kana ulfa kana baadhachuu ni dandeessi jeetii yaada ka fayyadde. Osoo san hin jirre immoo ni baadhatti jee hiyyaatu. Dubartoota irratti miidhaa garaagaraa kan dhaqqabsiisu namoota isitti dhiyaatudha. Kana hambisuu keessatti gaheen hawaasaa maatii dubartootaa murteessaadha. Kanaaf qaamni hundi waliin ta'uudhaan miidhaa dubartoota irratti dhaqqabu kana dhabamsiisuun dadhabamullee xiqqeessuu irratti immoo hojjechuudha qaban. Amma waajjirri uti qindoominaan hojjennu tokkoffaa seektara barnootaa, seektara nageenyaa fi fayyallee qindoominaan hojjenna. Fayyaa maaliifiin as keessatti dubartiin tokko yoo fayyaa taate nageenya isiitii fi barachuullee dandeessi. Fayyaa isiitiif jecha seektara kanaa hundi qindoominaan seektara nageenyaa kanaafis qindoominaan dubartii takka amma fakkeenyaaf waldhabiinsa abbaa warraati hojii gizee dhufe warra eenyu hojii daleena seektara nageenyaati hojii daleena araddarraa matiraan kannamee fi warroota wal taasisnee mana isaaniitti galanis qaama seeraati wajjin hojii kan hojjechaa jirra. Ammas irra caalatti wanti nuti hojjechiisaa jiru biiroo waajjira dhimma dubartiitii fi daa'immanii naannoo asumaaniin galatoomfachuu barbaada. Maaliif isaanis sappoortuun nu gargaaranii nu cinaa jiranii yeroo yeroodhaan baatittis nu hordofanii hojiilee hojjetu wal hordofaatii hojjannaa waajjirri dhimma dubartiitii fi naannoo qindoominaan ka'anaa bira dabaree kan naannooti wajjin qindoominaan waan hojjechaa jirru jecha waan humnaa ol ta'e biiroo abbaa alangaa waliigala naannoo dhimma dubartii irratti jirtu san humna keenyaa ol wantoota hiikuu hin dandeenye maaliif biiroon waajjira abbaa alangaa waliigalaa xabaqaas godhuufii danda'a. Aangoos isaanii qaba. Dubartii amma fakkeenyaaf mashruufa adda bahanii mashruufni muramuu fi didee gama mana murtiitiin
waajjira abbaa alangaa waliigalatti ergina gama mana murtiitiin abukaadoo isaaniititu xabaqaa godhee fi wantoota akkasii san qindoomina naannootii wajjin waan hojjechaa jirus wantoota bal'aatu jira. Heeruma umrii malee kan hambisuu irratti mana barnootaa irratti mana maatii wajjin hawaasa keessattiif mana barnootaa irratti irra dalaguu danda'uu qabna. Keessaa sirna barnootaa keessa seenee dhalaan amma dhalaan umrii malee heerumte gocha miidhaa ishee irra gahu. Fuulduraaf silaa karaa barnootaaniitillee akka barnoota keessatti illee qabu. Waa'een haalli dubartootaa kun fakkeenyaaf guutuutti barumsaallee barreeffamee kitaabni isaallee jiraatu. Fakkeenyaaf HIV'n hubannoo mana barnootaa keessatti chaaptara tokko kennuu fuullee takka irratti kan namaa jira. Dhalaadhaafis miidhaan dhalaan barnoota irratti umrii malee heerumuun ammaasuu talaallee yookiin amsumaa godhuun maal akka taate silaa seera barnootaa keessatti seenee kan namee qooqaadha. Fuulduraaf hin baana kun karaa fuulduraaf hawwii guddoo hambisuu irratti. Kana alatti immoo nuti hanga dandeenyetti abboota amantaa ta'etu mana barnootaa hojjaatu haawwan maatii isin keessa dhalaan sun keessaa baatu hundaa ta'u kana hubannoo kennuu danda'uu qabna jechuudha fuulduraaf. Aadaa bootatti haftuu tana yoo gartee hawaasaa wajji waliigallee nuufi isin qofa osoo hin ta'in hawaasaa ji wal mari'annee hawaasa baacheefnee hawaasaa ji waliigallee akkasitti murra malee nuufi isin qofti muruu hin dandeenye. Hawaasni beekaanis ta'ee hubannoo dhabuun dubartoota irratti miidhaa qaqqabsiisaatii jiru. Garuu immoo isaan fayyadaa jiraachuu isaanii kan hubatan. Kanaaf miidhaa dubartoota irratti dhaqqabaa jiru kana xiqqeessuu keessatti hojiin hubannoo hawaasaa cimsuu hojjechuun murteessaadha. Maatiin dubartii shamarran isaanii qixa sirriitiin mirga koorniyaa idileessuu irratti dhiiraa fi dubartii fi dhiirti mirga walqixaa qaban. Akkaataa sirna guddisaatirraa haadhaa fi abbaan kan irraa eegamu. Gama amma fakkeenyaaf gisuma dhalataniirraa yoo fudhannee dubartii gizee dhalanii fi dhiira gizee dhalan walqixaa miti. Hawaasa keessatti yoo dhiira dhalte shugguxii wanti dhahuu fa'aa kanarraa eegala. Maali maatiin walqixa dubartiin takka qaroo akka qabdu mirga isii jalqabuma duraatirraa beeksisni qabsiisuu qaba. Yoo isin mana qaraatiitirraa dhuftee kara kushiinaati deemu gurbaa dhiiraatiin ati qoodhu jetteen hunu miidhaa mana keessarraatirraa eegala. Hawaasni keenyas daa'imman isaanii dubartoota shamarran walqixatti mirga barachuu akka qaban mana keessaa dhiiraaf gizee yeroo isaan haxannaa yeroo kannaniifis shamarraniifis akka kennamuufii qabu rakkoon hiikamuu dandeessu akkaataa guddisaa isaaniitirraa maatiin miinaa guddaa taphachuu qaba. Hubannoo nuti kenninu qoftiin gahaa miti. Maaliif maatiin mana keessatti dubartiin takka barachuu qabdi. Dubartiin takka yoo baratte malee rakkoon dubartoota irraa hiikamuu hin danda'u. Maatiinis dubartoota isaanii kan yoo barsiifatan qixa sirriitiin dhiiraa fi dhalaa osoo addaan hin jennetti sirna dirqama barachuu akka qaban maatiin yoo kanarratti jabeesse rakkoon dubartootaa ni hiikkatti jennee yaaduu dandeenya. Yoo maatiin mana keessaayis mirga isaanii kan eegsisne fudhate mootummaan qofti mirga dubartootaa eegee waa hin dandeenye jecha hawaasa isaan keessa jiran san keessatti aadaa badaasan hambisuu akka qaban. Fakkeenyaaf aadaa keessatti rakkoo badaa tokko kan jiru jira. Yoo dhalateen irraa eegale guyyaa dhalootaan lafa bu'an sanirraa eegalee cunqursaan laal dhiibbaan dhalaarra guma. Dhiiraaf ni ililchanii dhalaaf hin ililchan. Kuni maali? Hubannoo isaan achirraa eegaltee jooyaa dhiiraa fi dhalaa adda godhuun guyyaa dhalatee lafa buutu dhiira ni ililchaniif dhalaadha hin ililchaniif. Achirraa eegalee hawaasni keenya baatii sagalatti uumaan rabbi tokkicha walqixa uume. Namaatu guyyaa dhalatte irraa eegalee adda baasee malee aadaa bootattaftummaa ta nama adda qoode malee rabbii walqixa uume.
ammoo haala kana hambisuuf hubachiisuudhaaf dhalaan barattee eessa deettee ammaan dura jecha hawaasni keenya jedhu kun dhalaa piroofeesara taatee wajjin wal cinaa dhalaa dooktara taatee wal cinaa dhalaa waamee gaddalaytee wajjin wal cinaa qabnee hubannoo kennaaf jechuudha. Kuni dhalaan yoo dhiibbummaan itti godhamtu dhiibbummaan hawaasaa dhiibbummaan olaantummaa biraa isii gaxaantummaa godhe irratti godhe malee dhalaan nama akka isaan dhalaa dhiira caaltu jiru gosa irrattis waa'ee karaa fedhetu kana alatti wanni godhamuu qabu hawaasni dhalaanis nama dhiira walqixa haala iyyuu fudhachuu qaban. Kana fudhatanii immoo hojiirra oolchuu hubannoo akka nuti dhageettummaa hin qabaa dhugaadhaa dhageettummaa fi kana hin qabaa. Kana hawaasa isaan kana gorsuu fi barsiisuu horachuudha. Haala suniin dhalaa irra dalagu abbootii amantiitii wajjin irra dalagu. Nufi abbootiin gadaatii fi abbootiin amantii maal godhuu qabna? Hawaasa irratti warra dhageettii qabu wajjin abbootii ida'uu qabna amma. Duraan dhalaa qofa irra dalaguu qabna. Abbummaan dhiirummaan hawaasa maatii mana tokko akka quuqamu godhuudha irratti xiyyeeffannee jira jechuudha. Wanni godhamuu qabu waliigallee kan nuu dhabu. Yoo kan nuu dhabne inni heerumatti akkuma mata bala goggootu kana seetee kaatee heerumti bultiin akka jabafeeti. Bultii jabina kanarraa gaa jabaannee waa'ee heerumaa kana karaa gaarii qabsiifnee barsiifnee hojii baasaa fi hojii nu cinaajjee mootummaanis hojii fi lubbuu sii tanaan if dandeessu qabachiisee hojii xiqqoo takka tanuma lubbuu sii tanaan jiraachiftee gammachiiftu bar namni gama heerumaa deemu osoo umriin hin geenye fedhiisii haati tunis immoo walirra dallega. Baadiyyaan ilmaa walirra dalte akka magaalaan lamaa sadi boonaan hin guddiftu. Rakkoo tanarra waan kanaan sii godha jawwaan san kan gooneef sobee kuteen inni. Ganaa bultiin tuni akka jaba feete akka sobaa san hin taatu. Kanarraa isaa jiisin jiraadhu jettee bishaan baaditti dhumaa jiran ilmaan baadiyyaa. Dubartiin haadha, dubartiin obboleettiidha, haadha manaati. Kan san bira darbe immoo ilmoodha. Kan ilmoo haadha manaa obboleettii hin qabne hundi haadha ni qaba. Maaliif namuu yeroo gara lafa kanaatti dhufu karaa haadha isaatiini. Haadha isaa kan hin jaalanne immoo tokkolleen hin jiru. Kanaaf dhiira dhalaa daa'ima dargaggeessa osoo hin ja'in miidhaa dubartoota irratti dhaqqabaa jiru kana hambisuuf tokko tahanii irratti hojjechuu qaban gara hawaasaatiin. Qaamni dhimmi ilaallatu immoo rakkoolee hawaasa keessatti mul'atu kana hambisuuf hubannoo hawaasaa gabbisuun hawaasa keessatti gad bu'anii hojjechuun immoo murteessaa fi barbaachisaadhaan dhaamsa sagantaa keenyaati. An akka yaadatti wantiin akka aanaa soofitti himuu barbaaduuf dubartiin takka barachuu akka qabdu rakkoon dubartootaa hiikamuu danda'u yoo baranne qofa. Hawaasni aanaa soofii ilmaan isaa barsiifachuu akka qabu mirga ifii beekuu uummanni qoftiin mootummaan qoftiin mirga dubartii eeguu hin danda'u. Hawaasa keessatti miidhaa dubartoota irratti ga'u jiru hawaasni keessaa bahee mootummaadhaaf himuu akka qabu aan dhaamsa kiyyaas maaliin dabarsuu barbaada itti galatoomaa. Hawaasaaf dhaamsiin ani dhaamu ijoolleen dubartoota umrii malee kan heeru uuma quuqamuuf qabnaan jaa akka ilmaan keenyaatti nuti namni dhiiraa ta'u namni hawwan haa taatu abbootiin haa taatu dhalaa biraa irratti ijoollee umriin heerumaan geessuun oguu irratti raawwatanii haadha abbaa dirqaman nuti illeen akka ilmoo keenyaa taanee quuqamnee fi haala kana dandamachiisuu qabnaan jaan. Ani hawaasa daawwachaa jiru wanni ni nan dhaamu akka mataa kiyyaatti hayyee hiree teessan tana ittiin taphatina hiree teessan tana ittiin boonaati. Hara fakkaatu namichi boona qabu namicha barate. Namicha kanallee firraa ittiftee namittiin hojii sii qabattee xiqqoo haa taatu qabatte namichi itti roorrisuu hin danda'u. Ani kanaan dhaamaa jira hawaasaaf.